Hajji bara kuma takkaa fi dhibba afurii fi 45 isii baranaa wajjin wal qabsiisee beeksisa gabaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jiraattonni godina Harargee Bahaa martinuu dhagayaa wal dhageessisa. Hajjiin bara kanaa galmeen eegalamtee jirti. Godinni Harargee Bahaa guutuun bakka itti galmooytan magaalaa Adaree Biyyoo biiroo geejjiba godina Harargee Bahaa ifaa tiraafikaa irraa xiqqoo gad dabartanii biiroo geejjibaa gubbaa gamoo tokkoffaa gubbatti galmaa'uudhaaf carraan banamee jira. Kan galmooytan onlaayinaanii odoo isin hin dabarre yeroodhaan dafaa dhaqaa galmaawaa isin jenna. Warri Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bara kana dheeytanii hajjii godhuu carraa isiniif laate ifitti laafina hajjiin duruu guutamuudhaaf deemti. Osoo jiini ramadaanaa kun hin gahin galmeen cufamuudhaaf deemti. Namoota hedduutu guutuu biyyattii irraa galmaawaadhaa jira. Hawaasni keenya ka godina Harargee Bahaa amma dura hin dhageenye waan kana yoo dhaga'uu baattan umarraa dhagayaa wal dhageessisaa. Warri fedha hajjii deemuudhaa qabdan Rabbiin isin haa mijeessu. Yeroodhaan magaalaa Adaree Biyyoo biiroo geejjiba tiraafikaa gubbaa gamoo tokkoffaa dheeyxanii galmaahuu ni dandeeysanii waan jiru asii dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. Kan argamnu amma magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee hoteela Ilillii fuulduratti argamna. Ilillii hotel fuulduratti argamna. Asitti walgahii dhimma islaamaa wajjin akkasumas dhimma hajjii fi umraadhaa itti gaafatamtoota dhimma hajjii fi umraadhaa warra akka Sheek Jamaal Aliyyi akkasuma pirezidaantii keenya Sheek Jamaal Muusaa akkasumatti qaamota majlisaa kan garagaraa wajjin bakka kanatti teenyee mari'annee gabbaanee dhaamsa isiniif dabarsaa jirra. Akka Oromiyaatti buufata umraa fi hajjii itti galmaawan 12tu jira. San keessaa tokko isa godina Harargee Bahaa magaalaa Harar jiru kanaadha. An akka Anas Muhammaditti godina Harargee Bahaa hawaasa kiyya dhageessisee akka isaan galmaan godhuudhaaf itti gaafatama fudhadheetiin jira waan ta'eef itti gaafatama kiyya san dirqama irra jiru gara keessan dabarseen jira. Rabbi isin haa laaffisu. Hawaasni kiyya yeroon dhaqaa galmaawaa yeroodhaan if galmeessaa maallaqa kafalaa inshaallahu ta'ala wanni hundi onlaayina raawwatamti. Teeysanii guyyaa itti deemuu keeysanii qofa eeggattan guyyaa deemuun itti gahanii yaamamtan baasaabora keeysan fudhattanii ni yaabbattan inshaallahu ta'ala nagaan hajjii gootanii galtan. Amma yoo galmaa'uu baattan ammoo isin duraa guutamti. Akka Itoophiyaa guutuutti 15,000 yoo ol guddate 18,000 hangasiitu deema waggatti. Amma duruu Itoophiyaa garagaraa kutaalee garagaraa irraa ummanni muslimaa kutaalee garagaraa keessa hedduu jiraami hundi duruu galmaawaa jiran. Akka Oromiyaatti amma dura namni galmaawaan jiru waa xiqqishoo nama 200 caalle qofaa galmaa'ee jira. Dafaa saammadhaa osoo kutaaleen biraa isin duraan guunne muradhaa tikeeta keeysan maallaqa firraa kafalaa sirnaa jiraawwadhaa hajjii teeysan nagaan dhaqaa godhaa galaan dhaamsa keenya bakki itti galmooytan irra deebi'an isinii hima. Godina Harargee Bahaa magaalaa Adaree Biyyoo gamoo geejjiba Oromiyaa isii ifaa tiraafikaa gara jalaatiin jirtu gamoo tokkoffaa gubbaadha. Isinin dabrin carraan kun ana isinis warra hajjii dhaqee nagaan galu Rabbi nu haa godhu. Anillee bari isinuma keessa Rabbi naa katamu jechuu jira. Rabbi si haa geessu jaa du'aa inaafis godha. Ifis dhaqaa galmaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.